nagaho. Nagama. Qeerroo sikkoo mandoo akkam jirtu? Qeerroo Tuulamaa jirtu? Qeerroo Booranaa jirtu? Qeerroo Bareentumaa jirtu? Qeerroo Walloo jirtu? Baga jiraattan anillee waan substance ta'e irratti yeroo dheeraaf hin mari'anneen ture akkatti walga'ichi deeme bifuma simannaa fakkaata. Haa ta'u garuu jaallan na dura jiran hedduu isaanii dubbatanii jiru. Wama xiqqoon dubbadha. Wanti ani dubbadhu qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ijoollummaa irraa kaasnee waan argine dubbannee jirra. Waan argine qofaa miti. Waan barannellee hin jira. Waan dubbisnellee hin jira. Asirraa kaanee eessa deemna kan jedhuun xiqqasha tuquu barbaada. Sana dura garuu ani akka dhala Tuulamaatti aannan gibee dhugeetan guddadhe. Achumaanuu firoonni kiyya gaman 900 Baalee fi Arsii keessa jiru. Akka Falastiinitti buqqaanii too naannoo kana kan dhufan jechuu kooti. Amma na gaggaafachaa jiru dur baay'eelee nan gaafatanii garuu karuma dhiigatiini. Haa ta'u sikkoo mandoon galateeffachuu barbaada. Tuulama naannoo kanatti lafaaf otoo hin taane lafeedhaaf baqatee isin keessa qubatee jiraatee keessummeessuu keessaniif hedduun sin galateeffadha. Itti aansee warri Tuulamaa as keessa kan jirtan yoo jiraattanis yoo hin jiraannes dhaamsa dabarsaa sikkoo mandoo isin keessummeesseef galata guddaa galchuu qabdaniin jedha. Itti aansuudhaan jiruu fi jireenya waliin dabarsitanii jirtu alagaan sababa xixiqqaa barbaadee isin gidduu rakkoo akka hin uumne qaawwasan cufaan jedha. Isa kana yeroon isiniin jedhu nuti hundi Oromummaadhaan kufne dhaadannoon keenya duraanii Oromummaadhaan kaana turre amma Oromummaadhaan kaanee jirra. Oromummaadhaan immoo abbaa biyyummaa mirkaneeffachuudhaaf meeshaan quba keessan harka jirtiin jedha. Hiree ofii murteeffachuu jechuun abbaan eenyu akka filu eega murteeffateefu haala filmaata kana aanjessuurraa kan hafe adda bilisummaa kana booda isin harka jira jechuudha. Quba keessaniin akka mirkaneeffattaniif qabsaa'e amma itti deemaa jirtu imaanaa yookaan kaayyoo baattannee bara dheeraa dhama'aa turre isinitti deebifnee jirra. Feetan bishaan hin naqa, feetan daabatti baasa, feetan waan feetan godha isin harka jirti jechuu kooti. Baannee kan dhufneef isinitti. Kanaaf eega isin harka jiraatteefuu namni gaafattan ni jira. Hin jiru. Gaaffiin uummata Oromoo of gaafachuudhaan murtii murteessuu qaba malee kana booda abbaa fedhe gaafachuudhaaf sabni guddaan kun of xiqqeessuu hin qabu. Of gaafan wal gaafanna malee abbaan gaafannu hin jiru jechuudha. Kanaaf quba keessaniin waa murteessurra waan geessaniif akkuma jaallan kiyya jedhan dhiiga amma ammatti dhangala'eetu kanaan isin gahe fuulduraaf ammoo kan hafte isiniin mirkanoofti jechuudha. Qeerroo fi qarreen Oromoo maanguddoota Oromoo as keessa kan jiru dargaggeessa baay'eensaa warra filuus hin dandeenye waan ta'eef isin deemtanii maanguddoo bira dhaqqabuu qabdu. Warra taa'eetoo maajoritii ta'ee gara itti voot godhu ilaallachaa jiru kana konviinsi godhuu dandeessu. Dhaadannoo qofti sagalee hin ta'u. Wanti sagalee ta'u araddaatti gadi bu'aa ummata jaaraa. Gufuun adda addaa isin mudachuu mala. Gufuun qabsoo nagaa keessa hin jirtu hin jedhamu. Wareegamnis hin jira. Garuu sammuu barbaada. Yoo maal akka hojjan, akkamitti akka hojjan, akkamitti diina
firoonfachuu dandeenyu. Yoo firoonfachuu dadhabne immoo niwutiraalaayiz akkatti godhuu dandeenyu. Ofirraa qabbaneessuu akka dandeenyu mala maluudha malee diina oomishaa ooluun barbaachisaa miti jechuudha. Yookaan immoo fira nama ta'e dhiibanii kaampii diinatti galchuu miti. Inni biroo jechuma kiyyarraa'u anuu afaan duriitiin baradhe waan dimookiraasii keessatti diina jedhan hedduu baay'ee afarfamuu hin qabu. Anuu amma of qeeqan jira jechuudha sakandii keessatti waanan dura bareef. Mormitoota keenya nu ilmaan Oromoo gidduutti mormiin siyaasaa hin jira. Tokkummaan akkuma jirutti jechuudha. Kan murteessu garuu uummata Oromooti jenna. Marii mootummaa kanaa wajjin gaggeeffame hedduu keessatti qooda fudhadheen jira. Eertiraatti Dr. Abiyyi wajjin muummicha ministeeraa wajjin yeroo wal agarreetti wanti haasoyne guddaan ijoo waan ta'an waan sadi. Tokkoffaa akkuma jabeessan jedhe humni tikaa nageenya basaasaa yookaan wama fedhe haa ta'u manni murtii siyaasaa keessaa bahuu qaba. Inni kun har'a yoon taane fuuldureen Oromiyaa kan irratti hundaa'u kana waan ta'eef kan jedhu. Inni lammaffaa garaagarummaa yoo qabaannellee garaagarummaa keenya uummatatti geessineetu uummanni akka murtii irra gogoona malee akka ilmaan Oromootti wal ajjeesuu fi walidhum kana booda barbaachisaa akka hin taane. Inni kun immoo hiree uummata keenyaa waan dukkaneessuuf kanarraa guddachuu qabna jennee jechuudha. Inni sadaffaa Oromoon ikoonomiirraa marginalized ta'ee jira. Kanarratti walii gallee jira. Akkamitti Oromoon diinagdee isaa deeffachuus ta'e guddifachuu danda'a kan jedhu. Isa kanarratti mariin adda addaa nu lameen qofa otoo hin taane gara baatii 8 jaarmoota Oromoo gidduutti marii gurguddaan gaggeeffamaa ture. Mariin kun obsa qabeessa. Ishuu yookaan immoo diinagdee fi siyaasaa ijoo ta'an irratti mariin gaggeeffamee garaagarummaan baay'een hin argamne. Garaagarummaan jiraatullee akkuma jedhame uummata geessina malee Oromoo hin gufachiifnu kan jedhu irratti walii gallee akkamitti filmaata dhufu kana irratti Oromoo humneessuu dandeenya kan jedhu mariin adda addaa gaggeeffamee jira. Marii kana irratti ijoo kan ta'an waan sadi kan irratti walii galle humni Oromoo sagaleen Oromoo qoqqoodamee akka alagaan nu keessatti barcuma biroo hin arganne guduunfuu. Akka uummanni Oromoo wal jeeqee filmaata kana ofuma isaatii hin gufachiifne uummata Oromootti dhugaa kana himuu. Kan sadaffaa bakka itti wal morminuu fi wal mormuu hin dandeenye jechuun parliamentary seatii yookaan bakka naannoo filannoo kan jedhu kana. Bakka amma fakkeenyaas ni hima. Adaamatti, Asallaatti, Jimmatti bakka adda addaa bakka warri alagaa nu keessa kaampii duraan waraana ture keessa qubatan kan heddummaatanitti dhaabni Oromoo 5-6 filmaata irraa kan qooda fudhate yoo ta'e eenyutu luus godha jechuudha Oromoodha jechuudha. Kan akka hin taane bakka akkasitti wal taanee nama tokko dhiyeeffachuu. Akkasiinuu yoo kan moohamnu ta'e immoo moohamuu keenya fudhanneetoo kan ittaanu irratti hojjechuu kan jedhu. Kanaaf sagaleen Oromoo Asallaatti bakka 5tti yoo qoodame eenyutu filamettanii yaaddu? Alagaatu firama. Kanaaf daataa beesdiidhaan daata irratti waan hundaa'e qorannee waan qabatamaa ta'e irratti fuula deeffannee bifa saniin hojjechaa jirraa jechuudha. Inni kun hamma danda'ametti dhaabota Oromoo hunda laalaa jechuudha. Isa kana malaan guduunfuu qabna. Akkanumatti dhiichisuu yookaan waan biroo dhaadannoo dhiyeessuu otoo hin taane waan substance ta'e waan agartee silaa Oromoodhaaf fuuldura Oromoon waa gadhiisee waa fudhachuu danda'u. Win-win situation kan kan lose miti. Yoo wal dorgomne lose waan ta'eef isa kana filmaata innee fudhachaa hin jirru jechuudha. Kanaaf isinillee waan akkasiirratti dhaabonni Oromoo akka tokko ta'an dhiibbaa godha. Kaafaa ofii paabaa ofii adda bilisummaa Oromoo laalchisee walta'iinsi ni dubbatama dhugaadha. Walta'iinsi kun hin goolabamne. Hin goolabne inneeti. Ishuun amma isiniin jedhe kanarratti waltaanee jirra.
eenyu bakka kamitti haa dorgomu isa jedhu ganaan hojjetamne. Akkamitti isa jedhu ganaan hojjetamne. Hogganni qaama tumsa kanaa eenyu ta'a? Qaamni tumsa kanaa immoo miseensota hammamii of keessaa qabaata? Gumiisaa ta'uu wama ta'e maqaatti kennuu dandeenya. Isa kana hin goolabne. Waan hin goolabne irratti yeroo hedduu dhiichisuun barbaadan akka nama tokkootti. Marii kana keessas waan qooda fudhachaa jiruuf isa kana yeroo gabaabatti hin goolabnaa. Yeroo goolabnetti qaamni kuni qaama Oromoo humneessu kan ummanni Oromoo sagalee itti kennatu eessatti eenyutu dorgomaa isa jedhu kanallee filannee lafa keeyyannaa jechuudha. Kanaaf hamma kana kanan sinii tuquu barbaadeef akka hin dogoggorreef nuti amma wanti godhuu jennu ABO jabeessuu qabna jenna. ABO jabeessuun humna Oromoo jabeessuudha jennee waan amannuuf. Addi bilisummaa Oromoo kana qofaa miti, dhaabota Oromoo kan ta'an hundaa wajjinis marii gaggeessaa jirra. Mariin kuni hamma tokko deemee goolabamuu yeroo ga'utti yeroo garigarii gufatutu mul'ata. Gufatuun kun immoo Oromoo hamilee cabsuu waan danda'uuf addi bilisummaa Oromoo yeroo hedduu of eeggannoodhaan hojjannaa jechuudha. Of eeggannoodhaan maaliif hojjanna? Otuu hin ta'in ta'e jennee dura buunee waa ibsutti yeroo seennetti booda yoo ta'uu hanqate immoo uummanni keenya hamileessaa waan cabuuf irraa of eegnaa jechuudha. Kanaaf isa kana waan substance ta'e isa kana akka hubattaniif gara tokkummaatti deemna moo tumsaaf deemna kan jedhu gara tokkummaatti miti, gara tumsaatti deemaa jirra. Tumsi kun eega hojiirra oole immoo dhaabonni wal ta'an gama dhaaba tokkotti deemuu jechuudha. Akkasitti fudhadhaa. Halkan tokkotti wanti ta'u hin jiru. Legasiitu jira. Addi bilisummaa Oromoo legasii isaa hin qaba. Dhaabonni birootis legasii isaanii ni qabu yookaan immoo seenaa dubbee isaanii. Kanaaf hamma danda'ametti bifa kanatti ilaala. Kan biroo dorgommiin kun dorgommii qaroomina qabu kan Oromoon otuu walitti hin buune, otuu wal hin qocolle, otuu dhiigni hin dhangaloofne uummanni keenya sagalee isaa akka kennatu barbaanna. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo wareegama barbaachisu baasuudhaaf qophiidha. Nuti dimokiraasii yeroo jennu akkanumatti miti. Dimokiraasii galgala jennee ganama immoo awutokiraasiitti kadeemnu yoo ta'e konseptii sun hin hojjetu waan ta'eef dimokiraasii yeroo jennu sirna impaayera biyya kana hundeedhaan jijjiiruu barbaanna yookaan garagalchuu barbaanna. Gara kamitti garagalchina? Gara sirna dimokiraatawaa ta'e tokkotti garagalchuu barbaanna jechuudha. Sirni dimokiraatawaan kun maali? Mootummaa uummataan ijaarame yookaan utubame, mootummaa uummataaf dhaabbate kan deebi'ee uummata tajaajilu malee kan uummanni isa tajaajilu ta'uu akka hanqatu godhuu barbaanna. Dimokiraasii kana keessatti, ilaalcha kana keessatti paartii fi mootummaan caasaan mootummaallee akka adda ba'uu barbaanna. Akkuma isin beektan dhalootaa dhalootatti gubbaarraa gadi shoomama yookaan immoo ramadama malee araddaarraa kaasee namni filamu hin jiru. Nuti ka barbaannu Oromoos ta'e sabni biroo araddaarraa kaasee hamma gubbaatti nama isa bulchu jalarraa kaasee akka filatu barbaanna jechuudha. Kana dimokiraasiin. Itti gaafatamni isaa qawwee fi miti yeroo san. Itti gaafatamni isaa paartii fi miti yeroo san. Itti gaafatamni isaa eenyuuf? Nama araddaatti isa filate saniif ta'a jechuudha. Abbaan araddaa sanitti filame yoon hojjenne uummanni sagalee isaatiin harkisuu danda'a. Buusuu danda'a jechuudha. Nama biroo filachuu danda'a. Isa kana goonaan Oromoon hiree isaa murteeffate jechuu dandeenya. Maal jechuudha? Nuti akka adda bilisummaa Oromootti waa saditti amanna. The three pillar jennee tokko yaadna. Saba Oromoo tokko hin qoodamu jennee amanna. Hireen isaatis tokko jennee amanna. Biyyi isaatis takkittii Oromiyaadha jennee amanna. Sadeen kana adda baasnee ilaalu. Dimokiraasiis kan laallu kana keessatti, biyyummaas kan laallu kana keessatti, aangoomuu Oromoo kan siyaasaa fi kan diinagdeetis kan laallu kana keessatti. Kana yeroo jennu immoo garaagarummaa nu gidduu jiruuf wal lolla jechuu miti. Wal kabajna. Dorgommiin nu gidduu jiru dorgommii obboleeyyaniiti. Akka jaalle jabeessan jedhetti sirrii.
Kanaaf isa kana bifa kanaan otuu ilaaltanii hedduu bareedaadha gadi fageessitanii too miiran dhiibamuu waan birooti. Bilchinaan waa laalanii waan fuulduraaf saba kanaaf ta'u sirriitti akeekuu danda'u waan birooti. Maal jechuu kiyya waan boru ta'u waan iftaan ta'u waan amata shambooda jaabooda ta'uu danda'u akka gaariitti karoorfatanii tarsimootti baasanii hojjechuu fi ni ta'u malaadhaan deemuun waan birooti. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo tarsimoonsaa ammatti ifaa fi ifatti yeroo biyya gallu akkuma ibsinetti tarsimoo karaa nagaa tarsimoo filannoo kana warri nu gufachiisu akkuma jiranitti ta'anii gufachuu dhabuuf immoo qaroominaan hojjechuun barbaachisaadha. Kana gargaarsa keessanii barbaadu warri asitti hojjetan kun hamma danda'ametti wanti isin gootan yoo jiraate bilchinaa waa laala moggaa hedduu laala. Miseensa adda bilisummaa Oromoo ta'ee tarsimoo kana kan hin hubanne miseensa ofiin jechuu hin danda'u waan ta'eef hamma danda'ametti waajjira kana keessatti barnoota siyaasaa sagantaa adda bilisummaa Oromoo heera adda bilisummaa Oromoo seera adda bilisummaa Oromoo hubachuun barbaachisaadha. Isa kana fuulduraaf bifa buukleetitti maxxansinee isin dhaqqaba. Tokko san isa kana hubachuun hundeen keenya maddi siyaasaa adda bilisummaa Oromoo sagantaa isaarraa waan ta'eef heera isaarraa waan ta'eef seera isaarraa waan ta'eef otuu nu hubatin ta'u malaadhaan deemuun dogoggora keessa waan nama galchuuf isa kana fuulduraaf ni waalsina. Tokko kan lammadaa pilaatfoormii itti filmaanni keenya gaggeeffamu diinagdee irratti maal qabna barnoota irratti maal qabna barnoota yeroon jedhu waa tokko jechuu barbaadan dhaadannoo dubbachuun barbaadu. Barnoonni Oromiyaa jurisdiikshina Oromooti jennee amanna nuti. Kanaaf barattoonni Oromoo miilli isaanii Oromiyaa keessaa bahuu hin qabu kan jedhu qabna jechuudha. Kanaaf mootummaa dimokiraataa kana kan uumne yoo ta'e mootummaa dimokiraataa kana Oromoon ABO kan filatu yoo ta'e barnoonni Oromiyaa federaal harkaa bahee Oromiyaa harka seenuu qaba jenna. Yeroo kana jennutti barattoonni Oromoo dirqamanii yuunivarsiitii biroo naannoo biroo keessa dhaquu hin qaban individually yoo filatan garuu mirgi kasaaniti. Isa kana akkasitti ilaala. Kanaaf isa kana akkasitti ilaalla waa'ee diinagdee waa'ee buqqa'uu Oromoota tuulamaas ta'ee Oromoota waliigala shaggar keessaa buqqa'anii lafti kan uummata Oromoo ta'a lafti uummata Oromoo ta'u kun immoo odiitti ta'uu qaba. Dajjazmaach Wambadeen yookaan Wuubeen yookaan Tasammaan asii gadi lafa Oromoo kana isatu qaba jedhamee too fudhatamee jira. Oromoon tuulamaa akkuma Falastiin kan jedhuuf yeroo hedduu kanu. Kanaaf inni kun hundi odii ta'uu qaba. Warri achi buqqa'anii too hiyyoomanii jiraatan mootummaa kanarraa waa argachuu qaban jennee amana. Kun sirroomina. Egaa ishuu kana maali daldala irratti hawaasummaa irratti waa'ee dargaggeessa Oromoo irratti waa'ee dubartii Oromoo irratti addi bilisummaa Oromoo maal qaba kan jedhu fuuldura maxxansinee isin dhaqqabsiifna. Egaa kanuman jedhaa yeroo biroo bal'inaan ishuu kana irratti yoo yeroo argadhee jaaljabeessan na hayyame itti gaafatamaa naannoo kanaa waan ta'eef bal'inaan sammuu hayyummaatiin gatteenyee haasa'uu qabna. Isinillee maqaa qofaaf sagaleen kennina. Waan dhaabni kun hojjetu dubbisaati pilaatfoormii isaa laalati dhaabni biroos waan jedhu laalati dubbisaati sagalee keessan kennadha. Qindoomina akkasii sana isin barbaachisa. Sammuu ofii ri'allaay godhuun barbaachisaadha. Akkuma jaaljabeessan jedhe sammuu keenya waan dur yaannu irraa amma haaratti waan dhufe kana akkatti yaannu sirreeffachuun hedduu barbaachisaadhaan jedha. Inni biroo kaleessa akkuma asseenneen aadaadhuma hojii kiyyaati keenyati warra mootummaa kana dubbisnee turre kan sadarkaa hundaatu haalli kuni bifa kanaan akka gaggeeffamu kana boodas immoo bifa guddaadhaanuu akka hojjechuuf jiraannu itti himne ammaaf garuu wanti godhuu dandeenyu bifuma kanaan dhufne jennee itti himne isaanis gaariidha bareedaadha fuulduraaf waliin hojjenna
har'aaf immoo warra nageenya eegus waa hundaa'uu isinii mijeessinee jirraa jedhanii isaan illee galatoonfachuun barbaada. Inni biroo nagaa eegdota poolisoota Oromiyaa yookaan Oromoos galateeffachuun barbaada. Itti dabalee dargaggoota qeerroo nagaa kana tiksuudhaaf fedhiidhaan bobba'an akkasumatti galateeffachuu barbaada. Galanni kiyya kan dhumaa jaallan akka Dajjaas Roobaa, Jaal Hundee kan birootis dabalatee haala kanaan qophii kana gaggeessuu isaanii hedduu dinqisiifadheetan jira. Galatoomaa isiniin jedha. Isinis galatoomaa asitti dhuftanii dehydrate taatanii isin keessa maali dafqii hedduu yaa'ee jira. Kana innaan dhiifama isinitti heddummeessuun barbaadu. Galatoomaa ulfaadhaa. Namni baay'een Baalee maaliif hin dhufne naan jechaa ture. Yeroo gabaabaa haasaa godhuudhaaf dhufeetan jira. Yeroo biroo isinitti deebi'a. Horaa bulaa jiraadhaa tokkummaan keessan yeroo hundaa jiraatu jira. Akkam jirtu daawwattoota keenya wayita ammaa kana godina Baalee magaalaa Roobeetti argamna. Baalee akka tibbana dhagahamaa jirutti godinaalee lamatti akka qoqqoodamtelee dhageenyee jirra. Nuti akkuma durii sanatti godina Baalee magaalaa Roobee jenneetti waamaa jirra. Sababni asitti miidiyaan keenya argameefis sirna baniinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo kan godina kanaa kan magaalaa kanaatti gaggeeffamaa oolee guyyaa har'a. Sirna kanarratti hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo olaanoon miseensonni shanee gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akkasuma kanneen sadarkaa gumii sabaa fi qondaalonni gaafatamtoonni sadarkaa godinaa fi onoota yookaan aanaalee adda addaa keessatti argaman keessummoonni afeeraan taasifameef manguddoonni haawwan namoonni hedduun akkasuma qeerroo fi qarreen kumaatamaan lakkaa'aman warreen paartilee siyaasaa Oromoo kanneen biroo irraa hirmaatan hedduun argamanii jiru. Waajjirri kun sirni baniinsa isaa gaggeeffamee galma Abbaa Gadaa kan magaalaa as Roobeetti argamutti gaggeeffamee as bakka amma dhaabbannee irraa haasawaa jirru kanatti sirni saaqinsa waajjira adda bilisummaa Oromoo sirnaan erga raawwatee boodas baanee kan yaada hirmaattota sirna kanaa kan fuudhuuf asitti baane warreen sagantaa kanarratti hirmaatan keessaa as na cinaatti namoonni qarree qeerroon ni argamu. Asitti immoo haawwan keenyaaf manguddoota keenya kabajamoo keessaa lama as na cinaatti argamu. Eenyudha isaanii eessaa dhufan ka jedhu isaanuma wajjin turtii taasisnaa kan hordoftan isiniin jedha. Duraa dursoo baga dhuftanii ayyoo. Maqaan keessan eenyu eessaa dhuftan? Maqaan kiyya Na'imaa Mahiyyoob. Waradaa Gooroo Maliyyuu Burqaa. Amma immoo gammachuu waan kanaan dura dabarsine seenaa gugurdoo yoo dubbanne nu fudhattii gabaabsineetiniin. Kanaafuu baga wal argine isinillee baga Rabbiin isiniin ga'e jedha. Nuunillee baga ga'e isinillee argine. Amma immoo asitti waajjirri adda bilisummaa Oromoo baname jennaani seenaan nu fidde malee humni nu finne. Quuqamnee seenaan nu fidde. Sababa saniif asitti argamuu dandeenye waan takka silaa seenaan bal'oodhaayyuu amma immoo yoo dubbatan nama fudhatti har'a qeerroo fi qarree teenyatti dabarsinee jirra. Rabbiin warra bakka ga'u isinaa godhu hamilee bageettuu Rabbi isinaa godhu. Kanumaafuu immoo gammachuudhaaf dhufne malee humni na gooteetii miti onneetu na godhe malee. Sababa kanaaf baga jiraattanii baga wal agarree hundumaafuu baga Rabbiin biiroo kanallee asitti nu godhe haga numamee haa dubbannu. Keessatti immoo yoo dubbanne ilaalaan fagoodha namatti ulfaata. Guyyaan boruullee hin dhumu tumamnellee dhagaadhaan hidhamnellee haa ta'u guddaa dabarsin seenaa gugurdoo mataa gogaallee nurraa haadanillee. Kanaafuu immoo har'a alhamdulillaahi rabbil aalamiin ka dabre haa taa'u ka har'aa irraa qabanna haga numa dubbadha nagayaa. Fayyaa ta'ayyoo guddoo ulfaadha. Isinoo maqaan keessan eenyu? Ana Safaa Baqqalaati. Ana Goorooti. Magaalaa Maliyyuuti. Rabbi kanaan nu ga'e galata isaa galchina. Maaliif kun hundi kan dhufee gootota nu dura jiranii fi amma nu faana bu'anii fi hangoota amma asiin nu ga'an kanallee galatoonfanna. Ammallee taanaan funduratti waajjirri adda bilisummaa kun har'a banamuu isaati gammachuu guddaatu nutti dhaga'ame. Maaliif akka waan har'a dhalanneetu nu lama dhalanne. Waan lama dhalanneef
hayyoonni keenya abbootiin keenya nutti dabarsanii nu immoo ijoollee teennatti qeerroo keenyatti dabarsine funduratti waan amma jiru kana akka bakkaan nuugaan odoo waliin qoodin maaliif Oromoo duraanuu ofiin of cabse malee namni tokko Oromoo hin cabsin kana waan ta'eef heera fi seera eegne waa'ee waan jiruun sabaaf sablammii hundumaa walitti qabanne kan nu kabanye kan nu immoo ofirraa akka ta'u siyaasaadhaanillee ta'u haala jiruun walgeenne mari'annee waan jiru funduratti waa'ee filmaataa kana akka bakkaan geenyu ejjennoodhaan hojjechuu nu barbaachisa waan yaanne kanarree rabbi bakkaan nu haa ga'u qeerroo jabaadhaa nullee si faana jirraa haga sin jirtan immoo homaa hin taanu warra du'ee haga ammaa kanaan nu ga'erre rabbi nafsee isaanii hamaaru qeerroo keennallee akkanatti funduratti miila qeerroo keennaa yookiin immoo adeemsa qeerroo keennaa laaltanii adeemsa hogganoota keenyaa laaltanii dhugaarratti hundooftanii odoo addaan hin hiramin ganzamni yookiin immoo dunyaan odoo sinin bitin jabaattanii urgaan ga'uu sin barbaachisa galatoomaa jabaadhaadha akka kanaan immoo geettan abdii qabna jabaadhaa hamilee nagaa rabbi nagaa nu haa godhu biyya keenya nu haa godhu kayyaanne kana immoo rabbi raawwii nu haa godhu jenna. Fayyaata yaada nuuf laattaniif sinillee hedduu ulfaadhaa galatooma akkasuma ayyoo sinna cinaatti argamtan isinoo eessarraa dhuftan? Maliyyu irraa dhufe aanaa goorootii maqaan kiyyaa roobduu hasanii dhasiinqee Maliyyuuti irratti kanumaafuu gammachuu har'a rabbiin dheebuu bara gamii ka dheebonneetiin har'a wal argaan keenya argitee aboodhaan wal arguun keenya yaada guddaa nuti ta'e har'a rabbiin keenya immoo walitti nu baaseetiin jedhe kabajaa kana ammoo tura rabbiin keenya ammallee gargaarsa guddaa rabbiin itti kadhanna kana gammachuudhaan dhufne ammallee ammootu akkasumatti filmaata kennallee tokko taaneetiin osoo waan takka hin jenne qeerroon qarreen maanguddoonni keenya marruu wal jajjabeessineetiin afaan tokkoon ilmaan Oromoo akka ceesifnu abdii hin qaba jedha kanuma dheeressu kan ulfaadha hedduu galatooma daawwattoota keenya akkasuma kanneen sirna kanarratti argaman keessaa warreen akkuma daawwataa jirtan qaama miidhamaa warreen ta'anis ni jiru kan immoo warreen qabsoo kana keessatti miidhaan sadarkaa adda addaatti irra gahee ni jiru mee isaanoo eessaa dhufanii yaada maalii qabu yookaan dhaamsa maalii qabu ka jedhu akkuma warreen kaanii gabaabsanii nuuf himu jechuudha. Dursa yaada nuuf laachuuf argamuu keessaniif hedduu galatooma maqaan keessan eenyu eessarraa dhuftan? Ana gooroo naannoo Maliyyuu irraa dhufe Ibrahim Ajismaan Sheekaa Barbaree jedhama. Dhaamsa maalii qabu? Dhaamsa hin qabu walumaa galatti kaleessa bittinnooyinee bakka bakkatti deemaa turre amma paartiin hunduu waan Oromoo ta'e biltsiginnaan ala walitti deebi'ee as osoo hin jenne gara sadiininuu harka tokko haa filannu waan jedhu. Ani amma keessa yoo deemne yeroon hin fagaata kaafaa osseen adda bilisummaa Oromoo 84 seene akka abbaan kiyya asitti roobetti wareegameen seene eegas kaafaa'utti deebi'ee qeerroo waggaa tokko ol sochoosee hunduu tokko martuu walitti deebi'ee jira as achi hin jennu wanni nu filan paartileen sadii walitti deebi'ee kana qofaa jedhee yaada uummanni keenya yeroo mattaawaqaa waraqaa miseensummaa fudhatee akka itti qophaa'u qofa sagantaan kiyya wanni guddaan dubbatamee jira kanaafuu xiqqoo isii wannan xiqqoo dubbatuu barbaade namoonni asitti du'an magaalaa Roobee tanumaa namni 8 bakka tokkotti ka du'e yeroo tokko guyyaa takkaaf dubbatamee hin beeku maaliif waan irratti du'an santu kijibamoo nu seenaadha jennaa maaliif kana ta'e waan jedhu xiqqoo bantii barbaadaa sun booda ta'u kanaafuu waliigallee achi as hin jennu irraa yaada tokko naa deemnu jechuu barbaade galatooma carraan gabaabaa waan ta'eef galatooma jedha. Fayyaata isinillee yaada nuuf laattaniif hedduu galatooma fayyaata akkasuma kanneen magaalaa Roobeetii fi naannoo kanaan ala aanaa yookaan ona naannoo godina Baalee kana onoota kanneen biroo irraas dhufanii jiru warreen madda walaabuu dhufan keessaa as na cinaatti namni tokko ni argama kan akkuma nama isinii himaa jiru warreen as yaada laatan aanaa yookaan gooroo irraa dhufanii kanneen bakka birootti illee dhufanii jiru isaanis akkasuma hordofnee isiniif dhiyeessina nu faana bu'aan isiniin jedha. Galatoomi Firaa'ol ani godina Arsii bayaa irraa dhufe aanaa Leembuu Bilbiloo ganda Roobee Garjeedaa irraa dhufe
asitti ka argamu roobee garjeedaati. Guyyaa tokko dursee dhufee haala naannoo kana jirullee ilaalee jira. Waa baay'ee hubadhee jira. Baalee akkuma Baalee jedhan san jirti. Guyyaa deengaddaallee guyyaa kaleellee asuma oolee har'allee akkasuma argee jira. Baay'ee gammadee jira. Baalee fafoofillee nu abdachiisanii jiranii qabsoon Baaleen irraa dhuftee madda walaabuu irraa dhuftee Baalee akaabira qabdii guddaa qabdii akkuma saniin agarree filannoo keenya kan fafootiifillee abdii guddaa horadhee jira. Waa baay'ee irraa argee jira. Gammadee jira. Roobee bilisoomtee jirti. Amma sirna wayyaanee san jalaa baatee jirti. Biltsiginnaa wajjinillee wal dorgomnee akka injifannu amannee jirra. Akka ilmaan Waaqoo guutuu taane, akka ilmaan Haaji Abdullaahii Ganamoo taane, akka ilmaan Haaji Adam Saaddoo icciitiin gaafa inni nyaatee garatti gad jedhee sun adda roobeen keessaan dhoo'ee natti fakkaataa volkaanoo ta'eetiin waan san hunda akkuma dhageenyetti ijaanillee agarree jirra akkana natti fakkaata siin jedha. Oromoodhaaf dhaamsa maalii qabdu sinoo aanaa keessanittoo bifuma wal fakkaataadhaan tokkummaan Oromoo akka caalaatti cimee mul'atu Oromoon akka caalaatti wal ijaaree wal utubee fedhii isaa dhugoomfatu tokkummaa isaa caalaatti cimsatuuf maal yaaddanii maal dhaamtu? Oromoo wanti dhaameetiin jedhu yeroo ammaa kana keessa paartonni adda addaa hin jiranii. Paartonni adda addaa jiraachuun rakkoon qabu. Paartonni kun waliin tokko ta'aniitiin uummata Oromoo dubbisaa jiranii. Uummanni Oromoollee ammoo paartii adda addaa isa keessa jiru kana akkuma isaatiin akka amala isaatiin ilaalaa jira. Adda bilisummaa Oromoo akka adda bilisummaa Oromoo ta'ee rakkoo hunda keessa dabreetiin dhufe argee jira. Kana hunda waan argeef filannoo ufafoo kabaatiin 5-6 ufafoo nu haftu san irratti uummanni Oromoo guutuun kibbaa ta'ee baya ta'ee dhiya ta'ee wal argeetiin sodaa tokko malee filannoon amma dhufu kun nu murteessaa. Qeerroo keenyaa murteessaa. Hayyoota keenyaa murteessaa. Jaarsota keenyaa murteessaa. Kuni hundi isaanii tokko ta'aniitiin irratti bayanii Oromoo lammata akka Oromoo taatee dhalattu akka ofii bulchitu akka nu gootan dhaamsa kiyya qeerrootti illee dhaamaa. Aanaa keenyaaf wanti dhaamu waa baay'ee agarree jirra. Isinillee argaa jirtanii miidiyaa ONN'tiin waan kanarraa bartaniitiin duruu qabsoollee Baaleerraa barree Kabaaleerraa Arsii ceesuun akka kaleessa qabsoon ceesanitti adhallee filannoo ufafoo irratti akka argisiifnu isin kana jedhamaaf uummata keenya. Fayyaa ta'aa yaada nuuf laattaniif hedduu galatooma. Galatooma isinis. Ani maqaan kiyya Oromoo Yaasiin jedhama. Aanaa Barbare ganda Hambalarraa dhufe. Waan an dhufeef gammachuu guyyaa irraa kana waraana adda bilisummaa Oromoo waajjira banate kana dhiiga keenyaan dhufee qabsaa'ota keenyaatu qabsaa'ee asiin dhufe magaalaa Roobee kanarratti waan taa'inu beekaa dhaka booda afaan qabaateen dubbata. Dhiitamnee tumamnee kolaafamnee ammana hidha guddadhe jechuun danda'ama. Magaalaan Roobeetuun hin beeyti. Gammachuu guyyaa irraa kana kabeessa'ee siiru dhufe amma sa'aatii amma jiru kana dhufe lafa fagoorra jechuudha. Ani gammachuu kana ol qabullee hin qabu. Amma kana booda ammoo nama bakka taa'u eeggatee bakka diriirfatu soqata. Kanarra jabaannee akka duubatti hin deebifnee shirri mootummaan kun nutti hin jiru shira guddaadha. Akka nu waliin dhaabbattee hayyoota keenya waliin dhaabbatanii barana akka Oromoon hiree fi murteeffachuu dandeettutti akka nu hojjettan isin jenna. Itti aansuudhaan ammoo ani akka nama tokkotti wannan uummata Oromooti kiyyaa dhaamu. Nama gadaan faarsitee nama gadaan yeroo isin gadaan jirtu faarsite akka gadaan biraa kaattillee beekuu danda'uu qabdanii. Nama ammoo kaayoof nama faarsina moo nama ammoo kaayoof faarsina moo namummaa namaatti nama faarsinallee kanallee beekuu qabdanii. Diinni kalee nu fixe ka ilmaan keenya hidha fixe asirraa saasan nu fixe ardhallee nutti jira. Ardhallee hadhoo kana nu nyaatee nu fixe hadhoo kana nyaatee nu fixe hadhoo itti hadhoo kanatti nu nyaatee nu fixe hadhoo kana ilkaan isaa lafeen keenya fixee lafa keenya amma hadhoo itti nu dabarfate jechuudha. Kanaafuu shira mootummaa nutti hin jiru kana hayyoota keenya gizanii du'e faarsoo doon ta'in moggaa dhaabbannee wareegama itti aanuuf qophii ta'uu danda'uu qabna. Wanni qeerroo fi qarree Oromootiif dhaamu tokko isa kana. Lammata ammoo nuti warra kaayoof nama faarsu malee warra kaayoo nama kaayoo damoosa godhatee qorri kasaa dheebuun kasaa beelli kasaa ta'ee nama damoosa kaayoo godhateetiin mootummaa kana ijaaru itti hidhatan qabnu qeerroon akka qeerroo Oromoo tokkotti dubbi jechuudha. Nuti wanni nu beeku qabnu warra damoosa isaa kaayoo godhatee halkaniif guyyaa rooba keessa aduun kasaa roobni kasaa beelli kasaa hanqa nyaatee qabsaa'ee waliin hanqa nyaatee karratti dhaabbannee isa waliin socho'uu qabnaa jedha.
hayyoota Oromoo keenyallee jabeeffachuu qabna jenna. Kanaafuu injifannoon kan saba bal'aati. An maqaan kiyya Saadiyyaa Jamaal jedhama. Isinis carraa kana naa kennuu keessaniif galatooma isiniin jedha. Kan irraa dhufe ana Harannaa Bulluq Makaalaan geettuti. Yaanni kiyya ammoo wannan dhufeef guyyaan har'aa kun sirrii malee na gammachiise. Guyyaa har'aa kana maqaa adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO'tiin miidhaan guddaan ilma Oromootirra gahee ilma Oromoo miidhamaa bahee dhiigni isaa lola'aa bahee lafeen isaa cabaa baate san har'a immoo ifaaf bilisaan maqaan kun nuun yaamamuun isaa sirrii malee na gammachiise. Guyyaa kana keessatti mul'achuudhaaf dhufe ammallee alhamdulillaahi rabbil aalamiin rabbiin keenya shukriin isatti haa jiraatu. Waan kana galmaan nu haa gayu ilmaan teenna qeerroon teenna kaleessa irratti duute hayyuun keenya beekaa wallaalaan keenya irratti dhume nu ilmaan Haaji Adam Saaddoo fiixee Oromoon ammoo keessattuu Baale hangafa Oromoo hangafa qabsoo kanaati tahuu keenya beene handhuura qabsoo tanaa tahuu keenya beene har'allee borullee kashirri nun xaxne ka wanni adda addaa nu keessa buutee duubatti nun deebisne hidhannee sabbata keenya jabeeffannee nu dabartiin fakkeenyaaf anamma haadha teessan ilmaan tiyya akkoo kanaa taatu as keessa jira narra ammoo namni dulloo malleen hin jira natti hin fakkaatu nama muraasa malee duyda keenya hidhannee isin duubaan dhaabanneedhaan wabu'uun adda bilisummaa Oromootiin har'allee borullee kaleellee har'a waggaa 30 waliin dhaabadheen irraa nafne ammallee irraa naf ilmee tiyyallee itti guddisa akaakoo kiyyallee itti guddisa inshaallah rabbiin waliin jira har'allee borullee abdiin keenya Oromummaa bilisummaa lafeeteenna Oromoon lafti Oromoon lafeeteenna kakaleessa hayyuun keenyatti dhume barataan keenyatti dhume nama waan barataa keenya dubbachuu dhabe barataan keenya haati barataa bootte barataa keenya barsiisa haadha barataati qalamaa fi daftara isii fuudhanii sanuun galchanii fi bootte maaliif lafatanaaf lafti tun ammoo lafeeteenna beeyne ardallee borullee Oromoon waan biraat irrattuu hin duutanii du'an sodaatina beera irrattuu wal ajjeestanii du'an sodaatina lafeeteen irratti wal haafin lafateen irratti haaduunu du'aa isiniin jedha du'a sodaatanii duubatti hin deebiina har'allee borullee Oromoon waan naan isinii dhaamu tana duuti karaa kenna rabbi karaa nu godhe waan ittiin duun ammoo rabbitu kalee qalam ofiitiin dhahe du'a nama isin ajjeesaa nyaaba isin ajjeesaa rabbi kalee dabarse san sodaannee duubatti hin deebinu har'allee borullee Oromoon amaanaa rabbi dhaamsa Haaji Adam Saaddoo Haaji Aliyyii Cirrii warra maqaan isaanii amma naan dhufu xiqqoo waatu na dhibaati aniin umrii kiyya kana argitan tun ilmeeti waliin hidhamee waa hagamte ijji tiyya tabitaatu nama qajeela nan agartu dhahaa wayyaanirra ulee wayyaanirra arra sana ammoo seenaa kiyya ibsachuu fi miti amban waan ta'e anu akkana ta'een sodaatina isin jechuuf qeerroo in sodaatina rabbi jira rabbi isinii haa laafisu rabbi isin waliin haa dhaabatu jabaadhaa isiniin jedha dhaamsi qeerroo kiyyaa kennu tokko taha waliin qoqqoodina wali hin dhiibina obsallee qabaadha rabbiin keennallee guyyaa awwalaa waytanuu dhaamu ummata keenyaa yaa nabi Muhammad maal dhaamtaaf jennaan obsa jedhe itti deebi'ee hojjennaan obsa jedhe marraa sadi shari'aan keennallee obsa nuu dhaame obsinu malee wahitti hin baanu wanni asiin dura hin tahin hin taanu amma eegan abshiin rabbiin nu waliin jira rabbii keenna qabanna obsaa isiniin jedhaa tiyyatanuma galatoomaa isiniin jedha. Hindiyyaa Muhammad jedhama godina Baalee aanaa Barbaree irra ture shirumaan achumarraa ka'eetiin nama magaalaa kanatti galee amma magaalaa kanatti galee magaalaa kana jira yeroo 2009 illee hidhamneetiin turre 2009 keessatti ummanni Oromoo aanaa Barbaree irratti saree hanqatee hayyoota teenna areedarraa haadanii dubartii karoora malee dabbasaarraa haadanii garaa jaraarra dhaabatanii dubartii ulfa keessaa baasantu jira dubartii takkatti nama 14 katumamteetu jira achirraa baaneetiin gadi nu dhiisaniitiin fayyaa dhabneetiin akkasi badadamaatiin baanee ammallee adda bilisummaa Oromoo waraanni adda bilisummaa Oromoon dhufe maqaa haadhaaf abbaan keenya nuu baase dhiisanii shanee jedhaniitiin nutti moggaasan deeggartoota shanee jedhaniitiin nu hidhan namni nu hidhe Mahammad Abbaa Gannaa jedhama aanaa gurraa dhaamolee irratti miimoorii qeerroo bilisummaa kaliqimsiise ammas fidanii aanaa Barbaree irra ture nageenyaan jira abiinii fi warra shanee jedhee nama 34
nu hidhee nurratti taphataatiin hin bahe achirraa baaneetiin hin jennaaniin buqqa'eetiin asirra jira. Ammas shirri sun hin baane godina Baalee aanaa barbaree bilisummaa hin qabdu ammas. Godinni Baalee aanaa 28 qaba. Aanaa 28 keessa gabrummaan kan irraa hin bahin ammas aanaa barbareeti. Qeerroon aanaa barbaree yeroo amma seente amma dhufaatiin hin jirti. Shira adda addaatiin xaxamaniitiin sanuu dhokataniitiin dhufaa jiran gabrummaan ammas nurraa bahutti hin jirtu. Haddas barus nu wanni sodaannu hin jirru. Uf duratti harkaafanne malee wanni uf duubatti nu deebisu tokko hin jiru. Waan ta'eef dhaamsi kiyya haddas borus wanni sodaannu hin jiru. Duratti tarkaanfachuu feena. Guyyaan addaa guyyaa dhaloota kennaati. Guyyaan addaa guyyaa dhaloota kennaa waan ta'eef itti gammannee jirra, itti gammaddanii jirtan. Qeerroon qarreen duubatti hin dacha'inaa. Korojoon teenne eeggamuu qabdi. Akka nama barumsa hin qabne, akka nama ija hin qabne harka qabanii kana filadhu namaan yeroon jedhan sun dabree jira. Korojoon teenne eeggamuu qabdi isiniin jedha galatooma. Maqaan kiyya Makkiyyaa Haaruni. Bakki irraa dhufe immoo aanaa Rannaa Bulluqii. Godina Baaleeti. Bakki irraa dhufe aanaa Rannaa Bulluqii. Fayyaa ta'e Makkiyyaa guyyaa har'aa waajjira adda bilisummaa Oromoo magaalaa Roobeetti baname irratti kan si argine. Kana irratti achii kaatee kiiloomeetira hedduu deemtee asitti argamuu keetiin maaltu si dhagahame? Oromoodhaaf dhaamsa maalii dabarsita? Kana dhagahamu otoo kana sanuun jedhee wanni nu dhagahame waan hagana jedhamee himnu miti. Haa ta'u malee ammoo bakka tana gahuu keenyaafillee jaalataniitillee miti. Odoo eenyu jaalatee bakka tana nu hin gahin qeerroon keenya duraan dursee hagalatoonfachuu barbaade qeerroo keenya. Qeerroon keenya dhiiga hedduutti dhangalaasee meeqatti dhabamee meeqallatti hidhamee guyyaa har'aattillee yeroo har'a jiru keessattillee hin bannee jirra. Akkasumatti arallee hidhamaan keessuma jira. Duutii arallee ni jirti. Hidha arallee ni jirti. Haa ta'u malee nu wayyoonni malee xiqqoolle ta'u dubbachuu afaanii dandeenye malee waan nurraa wayyaa arallee hin qabnu. Arallee guyyaa irratti na qeerroon kaleessa ifaa jee sidhaa dhiiga sidhaa ganneettee yeroo sidhaatti gubdee barataan keenya barumsa isaatirraa akka daree taatee argatteen irraa dhabamee haati miskiinni qoraan gurgurtee guddifatte guyyaa arallee du'aan meeytaan galaa jira. Du'aan galaa jira arallee. Maal akka ta'u jiru nu arallee haga tokko hin fooyyeyne malee kaleessa irra wayyaa qabna malee bakka kaleessaa jirra hojjennee ni dandeenya. Haa ta'u malee karaa nagaa qabsaa jira dhaabni keenya waan ta'eef guyyaa irraan tanaa guyyaa godina Baalee keessatti hin banamaa jennelleen eegaan turre akka godina Baalee shiraa jira. Haa ta'u malee immoo har'a asiinuu nu gahee banannee banachuu qofaa miti eeggachuun nurra jira. Godina qofatti miti aanattillee waajjirri kun uummanni keenya irra guddaan isaa kaa dukkana keessa jiru jira. Naannoo magaalaadhaa haga tokko miidiyaa laalaa waa hubata. Naannoo baadiyyaa keessatti ammoo godina aanaa irratti dhaabni waajjirri keenya nu baname haga tokko dabaloota leenjisatee qaba dhaabni keenya baadiyyaa keessatti illee ganda irratti illee deemanii nama kana akka har'aan tanaatti deemanii baadiyyaa keessatti walga'iin isaan dhaqanii walga'ii irra godhaa jiran waan addaa jechuun waan shira addaatti irrallee walga'ii baadiyyaa keessa deemanii kanuma isaanii kakalee isaan itti himaa jiran jechuudha. Itti himaa jiran sanuu fudhataa jiran uummanni. Haa ta'u malee ganda irratti illee aanatti waajjirri keenya nu baname ganda irratti illee deemanii haga tokko dhaabni keenya illee nama barsiisuu qaba. Ka godina kun gahaa miti. Godina taa'eedhaaf uummata keenya waan fayyadu hin qabu. Aanaa nu banamuu qaba. Aanaa irratti nu banamuu qaba. Arallee immoo duutii ilmaa Oromoo dhaabbattee jirtu karaa nagaa haa jennu malee jiran arallee har'a guyyaa irratti jirullee maaliif Oromiyaa keessatti maaliif barataan keenya maaliif guyyaa irraa yuunivarsiitii keessaa ari'amaa jira. Galee shaantaa fudhatee galee warra jira. Maaltu kana godhaa jira? Kaleessa diina keessatti du'ee meetaan galuu diina keessa jira kaleessaa Oromiyaa keessatti maaliif ta'a? Kan ammoo mootummaan callisee wanni laalaa jiru nu wama kaleeti waan ta'eef wanni kaleedha. Nu kaleessa illee teessoo jijjiirame malee wanni nurraa jijjiirame hin jiru. Nu akka jennee yaadna. Haa ta'u malee hagam kanaa furmaata kana deemnee yaaduma kanaa qeerroo keenya walagarree dhaaba keenya illee walagarree yaadu wal barfachuun kunu waan tokko jennee abdanna malee abdiin akkasii qabnu nutti hin jiru jechuudha. Wanni hin qabneefi waan nu yeroo agar adda ibarerraa dhaaba kana keessatti ibaree karuma argee hin jijjiirama illee yaadu natti hin fakkaatu koodaa yaadullee yoo ka ta'u ta'e dandamatu haga fooyyina qabaatee akka irra jiru kan akka itti fufu taate maali mamaa jira maali galamsoo irratti waajjirri keenya dhengadda karuma nagaatiin qabsaa jira maaltu afaan qawwacha keessa jira maalii fi dhengadda waajjirri keenya cufamuudhaaf achi yaadamee jira arallee santu jira sanumaa jira arallee ni banate malee uummanni Oromoo eeggatuu qaba waajjirsa hin baname malee eeggachuu qabna
namni tiisan tun jirre abbaa biraan qabu abbaan isaa qeerroo kaleessa dhiiga isaanii gannaqa kana malee kaleessa illee akka kufee dhiiga isaa gannaqa qeerroodha eenyu jaalatee agarraan taa Waajjira kana roobee godina irra banachuu kana nutti dhiisee jaalataniiti miti qeerroo kanaan arale galata qabaachan jirtu koja qabaachan jirtu arale daandira jirti barumsa si gaddi daandira jirti galtee haadha si bira jirti haasi namni taa galtu fimte khabar siftee fi barattee tokko la fooyyee naa qabaattu mee tokko la nama baratee torraawu gaafii mirga fi nama baratee gaafata haa barataniidha malee du'aan naggalaa fi miti daandira jiraachuu miti argaa jirra miidiyaa keessanii illee yeroo du'u inni illee deemtee isii illee bakka jirtu hundatti gahuu qabdi inni illee deemtee bakka hunda gahuu qabdi naannoo urguddoo magaalaa urguddoo keessa deemuu bicha miti aanatti illee Waajjirri keenya gandi ummanni illee ummata keenyaaf illee kadhaamu ummanni keenya illee aanarra ka jiru aanaa fi itti namuu humna fi itti waan qabu bira dhaabbatee kadan ta'u qabeenyaan kadan dhabee yaadaan bira dhaabbatanii haga aanatti illee Waajjirri nu banamuu qaba yoo nu baname immoo ka eeggatu nuyi abbaa biraan qabnu ka eeggatu nuyi qeerroon keenya kaleessa arallee ni jira arallee biddeen isaatti dhabullee dhiiga isaatti dhabullee baratee dhabee galullee jira bira jira qeerroon keenya illee akka kaleessa dhaabni keenya dhaaba sobaan jaaramu miti dhaaba kijibaan jaaramu miti kijiba yoo mijuu hin fuunullee kijiballee dhaabni keenya dhaaba kijibaan jaaramullee miti waan namni itti lamatti mullee miti kuni waan dhalataan ilma Oromoo dhaate waan beeku takka waan namni itti meerran tan isaan jedhu kaleessa illee dhiiga isaanii gannaqaa turan ganaaf illee gannaqanii akkuma kaleessa bira dhaabbate dhaaba fi bira dhaabbatanii Waajjira fi bakka banametti ifi waardiyaan isaa abbaa biraan qabu waardiyaan dhaaba keenya qeerroo kaleessaati uummata Oromoo bal'aa kana kanaafuu miidiyaan keenya kun ammoo miidiyaa hin qabnu Oromoon baatanii isinillee bakka Waajjirri gahee hundatti deemtanii namootanii illee jajjabeessuudha miidiyaan keenya bakka jiru hundatti immoo takkitti badhaan barfachuu barbaadu silaa wanni gara mootummaa wanti barfatanii inni nuun jiru hadaraa ammoo ijoolleen teenya arallee jaallan keenya irrallee ijoolleen teenya irrallee barumsi irraa harkaari'ame biyyaan baate galee as keessatti nama simatu dhabee simannaa hin qaban ka biyyaan baate cabsanii quuccuu fi ciggatanii qullaachirraa galaa jiran namni maal isaan jedhu hin jiru eenyu maali isaan jedhu tokko hin jiru kaas keessa kaachala dhufu dhisi kaas keessa turre ari'amee kun ala jira biyyaan baatoon dhayne biyya fi keessatti nu kana yoo itti milkoofne fuulduraaf nu ba'ee malee arraaf ammoo abdii wanni qabnu immoo qeerroo qabna uummata Oromoo bal'aa qabna abdii qabna abdiin keenya odoo naman ta'in if abdanna qeerroo keenya kan abdanna if abdanna akkuma kaleessaati yoo karan nagaa ta'e karan nagaa jira karan nagaa ta'uu baannaan shimalli kun ka kaleessaa qeerroon jirti arrallee shimalli illee jira dhakaan kaa irra jira qeerroon keenya jira galatooma. Ya ilman Oromoo tokkummaa ya ilman Oromoo tokkummaa Kiristana Islama nu gargar himbano amanti kabati akasin abego ulogi abiyiti wakayo fadibno Tokuma Oromo ma gopan wali sabiro
tokkummaa yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Biyyattiya enkoto engeegdola mo'ate alaabaa Oromiyaa alaabaa biyyattiya enkoto engeegdola mo'ate. Namunde bitu labati alaba osoo tijiroti Oromia enkofto lamoat enjekto lamoat enkofto lamoat enjekto lamoat lamoate alaba Oromia alaba India enkofto enjekto lamoate irbusiv sennanuti al ilman Oromoti irbusiv sennanuti alaba ilman Oromoti igal sijirek chibna alaba hiri agalleti enkofto lamoat enjekto lamoat enkofto lamoat enjekto lamoat lamoate. Badate ati Oromia otabi wakalta alaba duida badate ati Oromia adunya ratilisa alaba biyo undumarati Oromia enkofto lamoat enjekto lamoat enkofto lamoat enjekto lamoat lamoate.